Jayyuunu malee. Okay. Kanaaf jechuudha. Maa hin beektaree nama islaama waliin jaalachuu turanii islaamni nama jibbaa nama ajjeessa jedhanii maan du'irree ganda sanitti ati? Waan akkasiin jiru safara keenya qalaalii waliin jaallannu iyyuu. Egaa kun sobaa bar namni maal amantaa kiristaanii islaamni nama qalaa maal jedha maal ta'a abboo soba. Namni amma eddi miidiyaan kun dhufeeti kan namni amantaa walitti bu'e malee koo musliimaa fi kiristaanii qalaalii waliin jaallatu. Waliin jira walumaan jiraata yaa. Eddi miidiyaan kun dhufee asallamteen kun eddi baay'atteeti. Maqaa isin balleessite malee isin garraami turata. Warri nabbaariin kun. Amma ati nama wangeela dubbisu moo hin dubbisne? Ani waa'ee amantaa nama falmu. Falmi hin jenne bara. Amma namni tokko dhufee kiristaanaan taayoo sin jedhe akkam goota? Haa ta'u wangeelatti laadhaga baratee haa dubbifatu amma danda'u mottani. Akkamitti kiristaana goota? Anammoo yoo tokko islaamaan ta'uu fadhaan jedhe waan isaan jedhuun qaba waan Nabi Muhammad natti hime mee akkamitti kiristaana yoo dhufee kiristaanaan ta'a yoo baasin jedhe mee akkamitti na goota? Kiristaana moo? Kiristaana ta'uun fadhaa pheenxeen ta'uun fadhaa yoo jedhamni ortodoksii ta'uun fadhu pheenxeen ta'uun fadhu sin jedhe. Namni amantaa kan jijjiiru koo hafuura keessa galee yoo jijjiire malee koo yaadaan nan jijjiira jedhee jijjiiruu hin danda'u. Kiristaana godhuu hin dandeessu kiristaana fudhachiisu. Yoon fudhachiise iyyuu isee bahuu danda'a waan ta'eedhaaf sirriitti isaa fi akka galutti hafuurri dura isaa fi ibsuu danda'a. Qalbiin isaa dura bitamuu danda'a qabaachuu qaba. Maal amma akka islaamaan ta'uu fadha yoo naan jedhe hayyee koottu islaamni amantii ta'uu dhugaa beeyta. Nabi Muhammad ergamaan jedhe hayyee Muhammad ergamaadha jedhi eenyu ergamaadha jedhe ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah jedhiin jedhan salaata sanan salaata guyyatti gartee wantoota ulaagaa islaamaa hunda akkasitti waan jedhan ka. Amma Abumuaz. Mucaa gwaddanyaa ko tokko jira wajjiniin guddanne tokko musliima. Ishee hayyee. Mucaan sun iddi dhalatee hojjuma baranne kutaa tokko kaasnee wajjin xumurre barnoota. Hayyee. Musliima garuu guyyaa tokko masjiida galee qara'een beeku sagadeen beeku quraanni maal garaa peente moo islaama duuba inni musliima maal musliima akkam musliima jechuun afaanumaan bakka maqaa isaa islaama malee maqaan isaa musliimadha maqaa hojii maal jedhama kun gamas malee waaqeffataadha jedheen maatiin musliima ka maatii musliima ta'e maali maatii musliima ta'e musliima abbaan kee doktora yoo ta'e abbaan kee hattuu yoo ta'e ati hattuudha hattuu miti ela maatiin isaa yommuu jiru quraana isaan keessa nam tokko namni beeku hin jiru fakkeenyaaf jecha tokko beekanii dubbisanii abbaan hin beeku inni hin beeku bakka beekuu dhabuun waan nama gootu deemuu bichaa masgiida beekuu dhabuun nama gootu ammoo yoon sagadin musliima moo isaan kiristaana jedhamu yoo soomaan hin godhin yoo wantoota kana hin godhin maarree kuni garaagarummaan keeti ati wayii salaatta ani salaatu ni musliima miti kaammanni kuni keetuma maali musliima miti inde kee nuuf hin kannin kan kee Sooma hin soomana barbaatii ramadaana namoonni pheenxeen hin soomantii bannu wajji ijoollee waliin mana barumsaa deemnu jiraame hin soomantii baatii ramadaana wajjin ijoollee waliin guddan maali anaaf innoo kiristaanuma taanee ol faana jiraachaa ture jechuu agaa kana isin lamboleeyyaa nama tokko isin amantaa tokko ma qabdan waldaa geessini maleetti waldaa sin dhaquu masjidaa sin dhaqu waldaa sin dhaqu amantaa achi saggeen sagaduu quraana sin qara'uu horaa arsa deemuu qaba kun ayyaana irreessaa. Abumuaz. Yes. Quraanni dura jalqaba afaan arabaatiin bu'e miti? Siifin quraanni Nabi Muhammad Oromoodha moo Araba beekta Nabi Muhammad? Qaagaa dura maal sinoo gaaffii irratti gaaffii. Beekas magalchume sumaaf hin okay. Quraanni afaan arabaatiin bu'e Nabi Muhammad irratti. Quraanni afaan arabaatiin bu'e miti? Nabi Muhammad itu Araba afaan Arabaat dubbata afaan Oromoon dubbatu. Amma afaan Oromootti kamutti warri musliima jedhan suni kiristaana turan immoo amantaan isaanii maal ture? Agaaniin dubbatanii maal turan amantaan isaanii dura? Kamme? Kuni kamiifin? Osoo Nabi Muhammad hin argamin immoo islaama turan. Uummanni jechuun amma fakkeenyaaf hiikkatanii dubbisne hin baranneen beekanii namni hiikuuf maal arabni afaan Arabaatiin bu'e? Kam arabni moo? Warra Arabaa bichaa dhagaa musliimni Itoophiyaanoo? Kiristaana turan dunyaan hundee ni kamaaf yeroo san numa ni kamaaf no namni beeku hin jiru malee hawaasni isaanii hin jiru maaf hin jirre gaafa Nabi Muhammad oguu barsiise
Gartee sabni kana barate kana deemaa dhufe. Okay, gaafa eenyu okay, gaafa wangeelli gaafa gartee afaan armaayikiitiin jiru Oromoon kiristaana turte. Ne? Akkamta? Pheenxee turte Oromoon maal turte? Uummanni sabni addunyaarra afaan Yesuus hin haasoin. Bu'ee ture afaan hankeenyi koo afaan hundatti hiikama. Afaan maaliitiin lallabe? Yoom hiikame? Bara Yesuus hiikame moo waggaa kana hiikame? Anoo waggaa isaan beeku. Beeka kanaaf akkasuma jedhe kaa bakka. Laakki kanuma xixinnoo naa galuu didechaan malee jechuun afaan Arabaa amma namni musliima ta'e umurii isaa muluu kan hin dubbisne jira Quraan. Wangeelli afaan Oromoo barreeffame jalqaba. Wangeelli ani akka iddana ladhee afaan Oromootiin dubbisuun jalqaba isaa waan yoom dubbiste waan deengante bara 1997tti afaan barreeffame. Maa isaa asiin alatti kaani. Atiitu isa dura jiraau atiitu wangeela dura jiraau. Sila wangeela si dura jira moo situ wangeela booda jira? Wangeela na dura jira. Eka ammoo okay afaan Oromoo kun si booda barreeffame moo si dura barreeffame? Na dura barreeffame. Bara 1997 dhalatteeti. Ndee? Isaas barreeffame afaan Oromoon? Yes. Ugaamoo? Jijjiirame. Yes, deem laali. Wallahi. Akkuma qabu waanuma feefiyyuu ani. Okay, dhiisi abbaa ka tura. Yesuus Kiristoos wangeelli jalqaba afaan Oromoon barreeffame. Armaayikii fi Giriik warra yeroo saniiti. Bara dheeraa sana. Okay, bara Yesuus biyya lafaarra deddeemee barsiisu ture. Afaan Amaaraatii afaan Oromootiin barsiisu ture. Afaan olii galtee keenyaan barsiifamaa ture kana jechuun afaan kam? Okay, Maariyaamaadha Yesuus himi. Ani waa'ee amantaa sinfalmu jedheera la. Aboo siif hiriyyaan keessanis amantaan qabdanatu. Beeka amantaa sinfalmu maaliifi? Naan infalmi jenne bara. Wallahi ani infalmi jenne. Maal amantaan akka infalmatti? Ndee? No ani falmu. Wangeelaa na dhufee na dubbata. Waa'ee amantaa sirii sinfalmu naata irra taana mukatti sagada. Okay. In jedhisi telefoonni kun ofiif dawwala moo ati dawwaluu qaba? Teknooloojiin jira taanaan ofiisaa of dawwala. Okay, yaadaan sammuu keetiin Abumuaz dawwaluu barbaadda. Caluma jettee telefoonni kee kalma iddee ofiin dawwala. Maali ko paatarni ijaan kan cufamu jira, arrabaan kan cufamu jira, teknooloojii Abumuaz yoon dubbadde. Ati osoo ati hin dubbatin dawwala. Ati hin dubbatin Abumuaz call dawwal Abumuaz osoo jedheen bilbila Abumuaz osoo jedheen ofiif dawwala anatti. Sammuu kee Atun afuufee dawwaluu danda'a Abumuaz atun afuufee fakkeenya. Okay, ayyee osoo ati hin dawwala. Dawwalu. Akka allaqee kanatti jechuudha. Kanaafuu wangeelli na dhufee Abumuaz gooftaa fudhadhu naan hin jedhu wangeelli matsaafni 66 namaatu itti nama afeera. Eega akkas taate Yesuusuu deemeeti nama yaamuu ture. Yahudoota lafarra deddeebi'ee koottaa gara gooftaatitti ani barkaraadha ani jireenya bar jedhe. Wangeelaa jedhe moo Yesuus tokkas jedhe? Yesuus tu jedhe. Okay. Kitaabni madammar osoo hin dubbisne ni dubbata asitti. Hin dubbatu. Akkanaa siin jedhu jira Ayyoob ko maal taate? Akkanaafin siin jedhe. Sirriidha. So waan gadi osoo beektu bar lallaf hin jenne wangeela amantaa hin baranne ani gartee falmuus hin danda'u dubbachuus hin danda'u jechuun waan jira. Waaqayyoon akkana jettan ammaas waa lama tokko gortanii isin kiristaanii keenya lolaan waaqayyo jettan. Waaqayyo kamtu gabbu'ee lola? Okay, namni tokko harmeetee ajjeesu deema. Waaqayyo irraa dhorkettee dhiista harmeetan teetirra. Hin dhiistu garuu hafuuraan jira mitiiree kuni yaada amantiiti malee. Billaa fudhadheetiin balbalatee san dura dhaabbadha. Harmeeteetiin ajjeesaa baniin balbala sin jedha. Balbala narraa bantee ajjeesettamoo waaqayyo kottu nama kana dhorkettaan. Kadhattee gooftaa anis itti baheera atis itti bahi jetta. Walitti baana. Akkasuma anis ittiin baa gooftaa narraa dhorke na qarqaariyaa gooftaa jetta namicha kana balbala kanarraa. Asiin qabee asiin qabaatta. Akkas nama tokko boksiin situmuu deema. Yaa waaqayyo na injifachiisettee firraa boksiidhaan atis yaa zogoota malee. Waaqayyo hoyi atumaan naa loli jettee kana jettee iddoo olaalaa jetteen teessu kuni bakka. Abumuaz jiimii jammartaniitu samoona kana immoo xinnoo gizyaa sooftan waan jiimii kaasaa jirtan fakkaata. Jiimii dur irraa hin dalagaa baran. Jiimii dur irraa dalagaa. Amma dulloomeetiin ijoollee horee waan ni jee maleeni. Shahaadaa na qabsiistu bakka. Shahaadaa jechuun afaan Oromoo si ibsa. Takki tanan qabiyya lafaarra jirtu iska maqaa bira kan dagana. Shahaadaa jechuu beektu?
Shaadaa jechuun egaa Wooma lama si barsa. Wooma lama si barsa. rabbii tokkicha isa jettan miti. No, afaan Oromootti shaadaa fi islaama jechuun afaan Oromoo naa himuu dandeessa min maalatu no. Shaadaa min maalatu no. Islaam min maalatu no afaan Oromootti. Ara kan umurii isaa mul'uusin faana guddate yuun beeku afaan arabaa isaa. Okay. Afaan siibsa. Okay, Ayyoob jechuun hiikoo isaanii beektaa? Iyyoob jechuun nama obsuu danda'u jechuudha nama. Afaan maaliiti? Afaan maaliiti? Ayyoob afaan maaliiti? Afaan maaliiti? Jechuun macaafa qulqulluu keessa jira. Injira afaan maaliiti? Afaan Oromooti? Afaan Oromoo ta'uu isaan beeku garuu Iyyoob jechuun nama obsuu danda'u jechuudha. No, Ayyooba idinaadaa jedha afaan Oromooti miti. Sin immoo Ayyoob jechuun isaatiin. Amma afaan sila afaan Oromoo ta'e hiikoon qabu hiikoon an jedha. Gammachuu jechuun afaan Oromooti himi? Gammachuu jechuun afaan Oromoo ta'e allaqee maali hiikoo biraa qaba hanqasuma naanii uftu jechuun afaan Oromoo already afaan Oromoo ta'uu naan beeku. Amaanuel jechuun shaadaa jechuun shaadaan siima qoy shaadaa jechuun siimu dhuga baatii jechuun dhuga bahuu jechuun dhugoomsuu maal jechuun dhugoomsuu. Afaan Oromoo si galee afaan Arabaati shaadaan islaama jechuun hoo amantii dhagaamti moo? Hiikoo isaatiin si gaafadhe hiikoon isaa islaama jechuun hundeen afaan Arabaati qubee afaan Oromooti moo afaan Oromoo Arabaa beekta islaama jechuun. Gammachuu jechuun masarat jechuun afaan Amaaraati moo Oromooti? Gammachuu jechuun afaan Oromooti. Islaama jechuun afaan Arabaati. Abbabee jechuun maqaa Oromooti moo Amaara? Amaara. Okay, akkanuma si galu qaba. Islaama jechuun afaan Oromoo Arabaati, afaan Oromoo Ingiliffaa miti. Afaan Oromootiin siima afaan kiyyaa fi keekammaa soo nuti masakamuu, butamuu, ajajamuu, fadha waaqayyo raawwachuu jechuudha. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jechuun moo shahaadaa najala deemuutti hin jirtu bara. Ati mana barumsaa meeqa isaan keessa xumurte? Ani moo eebbifameera Abumuaz. Shahaadaa jechuun afaan Oromoo waa lamaan siimu jira. Duruu siima shahaadaa. Na wajjin jiru fooniin as taa'u jirta malee ati sammuun kan kee yeellam. Hin jirtu. Nama Ayyuuboo afaan maaliitii hin beekne afaan uummata maqaa baafateetuma deemu. Abumuaz beeka. Ayyoo. Abumuaz. Beeka ko shahaadaa jechuun gosa lamaa jettan miti? Ustaaza mudhiitara naa kenname. Shahaadaa jechuun iddoo lamatti kama jettan miti? Shahaadaa akkas hin jenne. Shahaadaa jechuun qoy gurbaa kanaa fi moolitara kanna. Shahaadaa jechuun dhuga baatii jechuudha. Dhuga baatii jechuudha? Haa ta'u rakkoon qabu maali? Akkasuma dhugaa wallahi. Kun namuma ta'u wallaalee malee nuti tokkoom. Abumuaz. Musliimni iddoo meeqatti qoodama? Tokko islaamni bakka kana qoodamaa ni jedhu jiru. Oromoon bakka meeqa qoodamti? Maaliif beeka? Maaliif nabiyyii fi waabiyyii jedhure? Waabiyyii? Waabiyyii fi nabiyyii kan jedhamu jira. Nama waan kana jaaba amma fakkeenya sii godha dhaggeeffadhu. Wantoota maqaa adda addaa namni fumaaf haa jedhu. Waan quraanni moggaasee hadiisni moggaasee miti. Fakkeenyaaf Oromoo Jimmaa, Oromoo Harargee, Oromoon kudha takka kutaa kudha takka moo Oromoo kudha takka? Kutaa kudha tokko. Maaliif Oromoo Jimmaa jechaan jirru? Arsii, Oromoo Harargee, Oromoo Baalee jechaan jirru? Kanaaf qoodame jettaniire? Qoodame siin hin jenne kun Oromoon bakka kudha takka qoodamti moo Oromoon takka? Oromoon takkuma. Qubsuma lafaatiin addaami? Afaan Oromoo tokko moo kudha tokko? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo tokko. Loqonni afaan Oromoo tokko. Loqoda baay'ee jira garuu. Kanaafuu afaan Oromootii mi? Afaan Oromooti. Goobas. Islaamni garteen maarree, Araba maarree, Oromoo Muslimaa, Oromoo Araba maarree jedhama malee. Naagaleera yaadni keessan maaliif hin jedhe beektaa? Tokko amma sadaqaan nyaatu. Maaliifi? Maal jedhee? Tokko immoo musliima ta'eetu. Sadaqaa nyaata tokko immoo nyaatu. Sadaqaa gamu. Sadaqaa immoo maal jedhan? Sadaqaan nyaatu maal jechuudha? Tokko sadaqaan nyaatu musliima ta'e nabiyyii waabiyyii maal jee wal waama. An beeka samaratti ba'a. Waan dhageesse moo waan wangeera quraana irra jiru moo waan maalani quraana isa kaman dubbisa reena dhagee akkasuma. Kana waan amma ati dhageettee natti haasa'u jirta waan dubbisne haasa'u nuti.
bar Oromoon baay'ee ummata keenya kana shawwaduu turan amma Oromoon waggaa 150 gabroomtee jedhan dhugoomoo soba Ana osoo hin beeku. akkana jechuudha sitti manii bar kana fudhatte miti Lakki argee mani beektu akkas jedhanii haasa'u Oromoo safaraa tokko akkas jedhu maaliif lama immoo sadii natti fakkaataniitu rakkoon qabu amma shaadaan qabsiisu guyyaa naa qaba. Shaadaan qabadda. No baradho ati dura gana no baake bilchaachuu qabda dura gana maybe bara kuma lama beeka Abumuaz beeka beeka okay wasi gafa a'udhu billahi minash shaitanir rajim maliki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in siratal ladzina afaan oromooti ma afaan arabaati kun quraana moo afaan arabaati afaan arabaati malee hunda isaan fixa kasii miti waan sin jedha amma waaqayyo sirriisaa miira addaa keessa deemnee bakka waan jajjanne mee waaqaan si barsiisa Iyesuus inni beeytaati ani falmitti hingalu ani waan beeku amane hingalen yoom ati gaafam amantaa kan amantuma kee kana ati amantaa teetu hin beeytu bar Iyesuus waaqa nama waaqa akkasidha amani ga isa jedhamu sana keessa jiru anaaf ta'e mukatti isaa ta'u lafatti isaa ta'u amaneera garuu aboo feetu waan kanatti amane feetu waan bishaan itti dhugan kanatti amane ammoo ani bishaan itti dhugan sin jedha kun anaaf waan bishaaniitti kana qabadhee laatti garsiisa akkana godheen si garsiisa ati waaqa kiyyaa lafa kaayee jechuun ni dandeessa hayyeessuutaan lafa kaayee kunoo irraa dhugeen sin jedha waan sin jedhe Yesuus ni beeytaami ofii dhageessee miti amata 20 ol biyya lafaa tanarra jirta miti okay Yesuus kun akkuma ati haadha qabdu qabu moo qabu akkasi barsaanitti qaba goobas maqaa haadha Yesuus sanni beeytamu hin beeytu beeka goobas ni beeyta Yesuus dubroo Maariyaam haadha taatiif himi isii dhalee beeytaami Ayyoobis haadha qabaami harmeeteetis si dhale yookaan si deemi inni hafuuraan dhalateen fooniin dhaladhe ka huma sibiilaan hin dhalanne bara waa takkumaa dhalatu ni dhalate guyyaa okay ni dhalate ati harmeeteetirraa foon nama foonii taatee foon uffattee isirra dhiira taatee dhalatte moo dubartii taatee dhalatte dhaladhe isinii dhalattan garuu unii fooniin dhalanne isaan immoo hafuuraan dhalatanii gobas umaatu okay waan fane nama akka Yesuus hafuuraan dhalateen sii fida siifin fida dura kanarra walii gadu namuma akka Yesuus hafuuraan ni hun dhalatin kanaadhaan qabne abbaan qabneen sii fida noo fidaa kaajo wallahi sii fida ammaan sii kan moo na jalaa barreeffata dheeyitee dubbisuu qabda siifis niin dubbisa ammas garsiise dura kanarra walii agabnu ati haadhateetirraa foon dhiiraa uffatteeti moo foon dubartii uffattee dhalatte foon dhiiraa gobas Yesuus Kiristoos foon dubartii uffatee moo foon dhiiraa uffatee haadharraa dhalate foon dhiiraa uffatee dhalate kanaafuu Yesuusis dhiiraatis dhiiraami ta'uyyuu garuu hafuuraan hin dhalanne kaa achi gidduu kan isin hin galle kana laalammaa Adamis biyyeerraa saalqunnamtii malee heewaanis saalqunnamtii malee namarraa dhiirarraa kana hunda waaqayyoon raawwate biyyeerraa dhiira godhe waaqayyoon uume heewaan dubartii godhe Addamirraa uume Yesuus Kiristoos Maariyamirraa dhiira godhe ati haadhaaf abbaa hedduu dhiira si godhe uume eenyutu kana hunda raawwate waaqayyoon raawwate goobas Yesuus Kiristoos dhiirattiif beeka moo dubartittiif beeka dhiira allake okay waaqayyootu dhiira moo waaqayyo dhiira ageesse gooftaa Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuu qaba namummaa guutuu qaba okay namummaan guutuusan okay namummaa guutuusan ati namummaa guutuusan waaqessita moo waaqummaa guutuusan waaqessita hunda of keessatti qabatan okay dhiira waaqessita moo waaqa waaqessitati siniif hin galu yoo hafuuraan ta'e malee fooniin sin hin galu fooniin siif hin galu maal sibiilaan fooniin hin jedhe isa kana yoo hafuuraan ta'e sinii gala malee yaadichi falmiidhaan sin hin galu laa falmii miksan hin jenne bar waan jedhema waan salphoodha waaqayyo abbaan beeta amma walumaa galatti waaqayyo nama ta'ee alate waan ta'eedhaa fi waaqatu isa ergee waaqa sanatti amanaa waaqni sun immoo rabbiidha miti isin afaan oromoon kun takkaa dhaggeeffadhaa gala waaqatu isa ergee waaqa sanatti amanaa malee gooftaa Yesuus Kiristoos hin amanidha miti waaqayyo isa sanatti amanaa jenne waaqni sun immoo isiniif rabbi miti afaan oromoo rabbi ta'e miti isin immoo karaa dhugaan jireenyi gooftaa Yesuus malee jiru jedhe immoo isa sana irraanfattan isin immoo
Hindinne karaa Yesuus karaa seexaanaa barsiisu karaa abiyyiin barsiisu karaa waaqayyoo barsiisu. Okay karaa waaqayyoo kamii barsiisa? Okay Yesuus Kiristoos karaadhaan karaa waaqayyoo kamii barsiisa? Ayyo Isa bakka Isa amma faalmitti Okay Ayyoob. Okay nama Yesuus hin caalu wangeela keessaa seekanuu nama hafuuraan dhalate. In barana rakkoon qabu kan biraan haala. No seekannu wangeela foolonaa deebisa na barsiisa. Okay. Wangeela hin qabdaati wangeela hin qabdaa deebisi. Akka ajaa'ibaatti qaba. Qaba. Amma ni qabda amma qabdu. Qaba hin qabdu akka ati hin qabaanne dhugaan waaqayyo gooftaan natti meera hin qabdu. Raajii sobduudha sin. Kono nagarsiisa amma si guddisa ani sobeen jedha jedhan dhiifama jedha si guddisa. No sinitti agarsiisa dhugaa rabbii. Natti agarsiisi viidiyoo kun amma. Siniin dubbisash. No baasi nagarsiisi dura. Baasi miti kaa siniin dubbisan de. Nu garsiisi. Hin dubbistaa? Rakkoon qabu siniin baasash. Akkana dhiifama jedhan raajii sobduu taane. Raajii sobduu taatanii miti wangeela qabataanaan garuu sini. Okay. Raajiin islaamaa keessa jirti moo kiristaana keessa jirti? Raajoonni sobduun waaqanatti mettanoo. Raajoonni sobduun islaamaa keessa jiran moo kiristaana keessa? Abumuaz. Raajii to'an jedhama. Hayyee dubbisi amma kaanu dubbisi. Otto si jaaladha. Kaase kaa wal bara viidiyoon kaase sekendii 30 sekanne. Elaa hin qabuure. Bakkuma san dubbistee cufa bakkuma san cuftu. Hin argine baasi viidiyoon argine hin agarre. Baasi kaa. Inte. Jechuun argamaa jiruuyi. Maaltu argama ciga? Okay. Rifeensi kan kee jaalmarroo fakkaatamu abiyyiiti. Abiyyiin hin qabu rifeensa akkana. Hin qabda wangeela. Ibroota boqonnaatu hin qabda. Nama dhugaa dubbatu Ayyuubati. Raajii sobduu asii jechuudha. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 baasime. Ibroota waaqash rakkoon qabu. Abshir. Yaa Rabbi shaadana qabsiisuuf ta'inna. Allahu akbar. Qabataa bar. Anumara shaadaa qabatanii bar. Waajilleen anumarra qabataa bar. Bara dhuma. Hin qabattu inshallah. Haasaa ammasitti nan baasa. Nayyee. Jarana taaptaaf godhaa kamaali. Manni kun saaree afala'uu na godha. Manni kiyya kan Rabbi rahmataa godhuufi diide. Wallahi. Maam Abdulakim. Tahu an wakaraanitti illee taaptaaf godhaa yaa jamaa taaptaaffii nama yoo dhibba tokko hin galle. Yaa. Dhataadha.